deebise mucaan kun warra nafxanyaa gammachiisuuf jedhee gadi ba'ee badii ijoollee keenyaa dhaqee isaaniif torgomaa ture. So አርሲዎቹ ምን ብሎ ሲመካከሩ ነው የሰማሁት? አንድ ደንቆሮ ሶስት ሰው ቁጭ ብለው አንድ የአማራ ልጅ እንደዛው እናድርግ፣ ከዛን የአማራዎቹ ደግሞ ሲነሱ አንተ ወሎ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ የአርሲ ኦሮሞ ነህ፣ ወለጋ አይሉም፣ ሁሉንም ማገት ይጀምራሉ። ከዛን ሁሉንም 11 የኦሮሞ ክፍለ ሀገራትን ይናካል። ሁሉም መበሳበስ አለበት። እኛ ብቻ ለምን እያሉ ነው የነበሩት። ስለዚህ ዝም ያላችሁት ዝም እንዳትሉ፣ ሀገር ሊያዳርስ ነው ይሄ ነገር። አርግቴ ኦሮሞን ኢልማ አባርሳ ተኤ ዋን አባራማ ከና ብየ ወሊን ገው ፊን ጠልሲና ካ ጀዴ ለብሴረ ሞን ለብሲኔ ስኒ ፈኒሳ ኩን ማልመለቴሳ አማ ገስቲ ፈነተኒ ኦሮሞን ኑ ፊጡፊ ብየነማ ከዘረኒ እዩ ጀመራኒሩ ጋ አታተማኒ ማለት ገለቶሚ ኡቤኮ ከሳኒ የወደንዴ ሲቀራ ከሳኒ ኤቪደንስ ዳፊ ወንት ቸሚዲ ቸምበርባና Ambiraan namni maqaasaa sirriitti beeku maqaa abbaa isaatii fi maqaa abbaa isaatii yoo nuu kennitanii Torontoo jiraates koominitii Torontoo wajjin waliin taanee xalaa barreeffamuu irra jiru gara mootummaatti balleessinaa jechuudha dhaqnoonni qabu. Galatoomii Roobeeraan Abdii Geetaachoon jedhama na beekta folloo dhaqqooteetta sii deebiseen ka'e gurbaan kana makaasas guutuusas arganneerra faamiliisas argadheeraani gurbaan atattamaan badii balleesseef mana kanatu murteessaa manni kun irratti mari'atee waan gochuu qabu haa godhu gurbaan badiinsaa uddanuudha viidiyoo irratti agartaniitu laayivii irratti viidiyoon dubbate waan inni amma nafaana dubbate isinitti himaa mucaan kuni look namni filannoo mataa isaa qaba filatoo waan barbaade mirga isaati garuu waa'een sabaa immoo maatii isaa Oromoodha amma arragaaggatee kan maatii isaa argadhe jechuudha. Nama ani beeku nama ani itti siqu baay'ee maatiin isaa garuu dhimmi nama siingilii tokkootiif dhimmi nama siingilii tokkootiif dhimmi Oromoo adda si galee saba jechuudha. Saba Wallaggaa dhumaatii saba Wallaggaa irratti qoosee ka'e mucaan kun sini galeemi soo mucaan badii isaatiif dhiifama gaafachuu qaba dhufe waan isin jettantu murtaa mana kanatti ana faana kan inni haasa'e. እኔ አላቅም እነሱ የፖለቲካቸውን የራሳቸው ጉዳይ ይጀለ ገሩ ወለገት ከንዶ የመን ወራ ክላሺ ቀቡምቲ ኡሞቱማን ኬኝስ ገዲበኤ ፖሊሲንስ ገዳ ኮማንዶንስ ደቄ ፋኖ ራዴ ቢሰ ሙጫንኩን ወራ ነፍጠኛ ገመቺሱፍ ጀዴ ገዲበኤ በዲ ጆሌ ኬኛ ደቄ ሳኒፍ ተረጉማቶር ሶ ሮቤራን ወራ ኮሚኒቲ ጀደንት ሜኬ ሙጫን አኒ ቃማነን ቤ ከጅማት ትረሬ ዴብሲኒቲ ማንቶሬ Dambiidhaan bilbilamee ka'e ani immoo faamiliin isaa nama ani beeku nama ani barreessee fi ka'e amma faamilii isaatii fi soo tokkichaa faana sila aareen gubadhee dubbadhee ture mana tokkichaatti laayivii seene yeroo lama laayivii seene dhimma mucaa kanaati ani baay'ee aare jechuudha sinii galee soo kottaatii waada keessa itti kennadhaati gara dhimma intiniitti deemna. Ana kalama tokkotti Roobeeraa wanni dhokotaan hin jiru waldhossuun jarisoo yeessa jirudha waldhossuun والسطرو والشفنو جنة جل ركوتشوتو حتى يقول لنا كذا دباتة إفان يفتكر أول التجاباتة والقلوفي إفان يفتكر دباتة فوالي ناتشو والتلادتشو على نمو مرساتان فوالي ناتشو دمنا نو إيجا جتشو كم فيره چالي سودا غراجة باتيرا أركا كيسا كبتانا مبارك مسمى أكنمو قبي دا كنمو دان أف كنو دا إنيو أكنمو نما كان إيفامو ويديفامي كيساتو والله بالله نكرسه أمني الرابواجر وانتف إنه ما يجوب يفرنجي كيسا كجراتا من دنيا ينبه نوانتف وانا كراتين هريا قبنا نما قبنا نمني كوني أنا كقولتي يو أبا أبوليس أبديته هكذا نمو سيران هم نكيسا نواغرسي سانجران كودي دياسبوران هم نكيسا نواغرسي سا أبوليسو ديك أمامتي أرسي كيسا نلتشوكين سنغالي ديبيه يجولي سب نقبض ماكي راتشي أجلسه يجولي حواس بياف سغالي تاتورن سبغنا سغالي تاتورن مقاوامي جرخنا وردو بانجرو قلچيسو كيسا جده مقابل لسي قدار تراواتي نما خنا ديفامني وين غدامني سيران تديممو غافا ان وانا كسيتي غالي
Difa mana ngodina. Ana kasi jira. Mubarak. Yaada kennadha yaada kun kennadhan murteessuun danda'u muree murteessuun dhimma Oromoo akkasuma tokkotti yaada kennadha dhiisee mi'uutii qabadheera. Akkama abdii jedhee Mubeeko galatoomaati sa'aatii hojiidha addanaa nu biraatii dhaggeeffachaa ture wantichi siiriyeesiidha waan ta'eef kanaafin seenee ergadhee so akkuma jedhu koomeentii Oromoo asirratti walitti haasofnee xalaan mootummaatti barreeffamee wanta kanarratti it is a serious matter kanaaf. So wanti sirriitti waliigalta yoo jiraate waliigalaatiin natti himaa maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaatii fi bakka inni magaalaa inni keessa jiraatu namni sirriitti yoo beektanii community achitti barreessine follow-up akka isaan godhan gochuun ni danda'ama waan ta'eef jechuudha. Ayyee uummatoo maal jettan yaada kennadha. Mube. Wayyee. Tokkichaani nama dhimma kanarratti baay'ee dubbataa ture. Kalifa waan jettu jedhiiti mana kan nan qabadha ammoo beeshi tokkicha yaada kennatu sooyeen isaa kennatu yaada hundumaa kennatu barreeffamoo hin eegaa jira shi na obsetis tokkichaan isaa dubbatu. Haasa'een bu'aa abdii ragaa jiru ansiin ergaa namni kun nama gandas maatis bakka bu'u miti mucaani baagiraawundi isaa hin beekna abdii geetaachoo waan jiru an keessaa siin ergaa. Xalayaatti ba'ee karaa seeraatiin barbaadamaa jiru. Isiniin ka'an ammuma reefuun argee waan kana mucaa gatiin beekuuf abdiidhaa bilbilee kana nan beekan jennaan abdiin lafa fidee namni nuti wanti dubbachuu qabu saba Oromoos bakka bu'u maatii isaas bakka bu'u godina Lubbaaboraas bakka bu'u namni nuti akka kana nu barbaannu nuyi. Mucaan nama sirrii miti nama yakka hojjetee biyyaa ba'ee Utu barbaadamu Dubaayii galee Dubaayiin booddamoo gara Awurooppaa deemuu isaan har'uma dhageeyyu kun waggaa 3-6 wayiiti. Xalayaan itti ba'ee bakka inni jiratti murtiitti murtaa'ee barbaadamaa turuunsaa nan arga mana baay'eetti jaaliliidha tokko maasiisii bukkeetti nan argaa tiiktookii irratti namootuma warra toddaa kana bukkeetti mana baay'eetti nan argaa adaraa maanaadha warri kaan duraa kaasaa. Biyya Lubbaaboor bakka bu'u. Kaliif maqaa isaa sida dubbattee turte maqaa isaa naa kennii fi maqaa abbaa isaati wajjin. Babaawudiin bakka Roobeeraa koo kanaaf hin qaqqabin ana qaqqabee kee maqaan. Roobeeraa sii kennina waan irra keenya ilaallee si beeksifna. Hawaasa irraa yaada fuunee sii kenna. Si beeksifna. Sooyyee meemee dubbadhu. Ladies first jedhanii sooyyee. Ol galchaa Kalifa galatoo milfaadhati. Sooyyee. Abdiin quunname bakka nama waan isa ammoo. Sii mijataa dubbadhu. Abdii beekaatee miti waan ammaa. Lakkoofsa tokko barreessi. Dubbadha. Galatooma hundi keessaniyyuu asirratti dhugaa argamtanii wanta kanarratti marii gochuu keessanii fi andee waan gaafan argee mana warra soddaattiin argeeni dhiiraa fi durba tokko ta'aniidha kan isaan lama ta'anii asiif achiin sagalee balanii lamaan isaaniiyyuu turjumaanaan waa'ee saba keenya kan isaan ibsanii an dhugaadha baay'een gaddee baay'ee lapheen kona cabe. Maaliif yoo jettanii waan barbaade yoo ta'e Ormi Oromadha beektu Ormi Oromadha. Ilmaan Oromoo kuni borganama nagaa buusuu hin danda'u walitti adeemuu hin dandeenya namni tokko yoo balleesse gumaan ba'ee abbaa gadaa qabnaa abbootii amantaa hedduu jira sheekonni qeessonni hedduu jira beektu safuu jedhee Oromoon gadi ba'ee haadhi siiqqeen gadi baatee sabbata ishee hiikkattee jennaan jarri kun borganama obbolaadhaa jechaadha. Akkasitiin garuu mana ormaatti afaan hiikanii lama ta'anii dhugaaf isaan dubbatan annan bo'e dhugaa cufeen ba'ee wanta kanarraas dubbachuu hin barbaanne ijoolleen kun eenyuun iyyuu bakka hin bu'anii waan isin marii borganamaaf immoo gumaa isa guddaa maal jedhe namoonni baay'een maal jedhu kana durayyuu ofii keessaniitii wal qaqqalaadha ormatu nu qale kan isin jechaa turtanii baga isin barre hamma isin geessanii nama nyaatu dhiiga walii dhuddu isin agarre hamma geessan gaafa jedhanii dhugaan siin jedhaan har'a guyyaa guutuuyyuu wantoota galuu hin barbaanne baay'ee mataa keenya cabee jechaadha. Unuutti barree ilmaan keenya warri borganama jalaati guddachaa jiruu fi jechoonni ijoollee kanaa borganama odiyootiin hin taa'a jechaa yuutuubiirra hin taa'a gaafa ijoolleen keenya morma ol kaafattee iddoo guddaa tokko geessu isin koo warra akkasiidha jedhamanii ittiin nama arrabsamu jechaadha. Namni immoo
arrabi nama cabsa du'a wayya beektu arrabi nama cabsaa ispeeshaalii Oromoon nama nyaata dhiiga walii dhuga gaafa jedhamu Oromoo ta'uu kooti baay'een itti qaana'aa jechaadha gaafa akkasiin nama sooshaal miidiyaa irra jiru malee namoonni lafarraa waan akkasiin beekan maatiin keenya bataam ergixanyaan maatiin jara kanaayyuu waan akkasii keessaa quban qaban. Garuu addagummaan akkasii of jaallachuuf yookiin geemii haasa'anii akka namni leencaa farda harree erguuf akkasiin hamma kana dubbachuun baay'ee nama gaddisiisa. Akkamitti gola keessan salphistuun jedha waan isin irra jirtan waan gaariidha. Dhugaa go ahead nu sinduukaa jirra. Jarri warra akkas godhan kuni eenyuun iyyuu bakka hin bu'anii jechaadha mucaan kuni eessa akka ta'e beeka. Naannoon dhaloota isaa yeroo baay'een dubbata tagatii ta'ee fi ijoolleen akkas wal godhan kunillee hundi isaanii naannoo isaanii miti maatii isaanii bakka bu'uu hin danda'an isa jedhuuni akkasiin utuu fudhannee deemnee waan gaariidha siniin jechuun barbaada galatoomaa fayyaa ta'a. Haasaadhaan utuu hin taane galmeen isaa jira mana murtiis jira karaa gabaabaa baasnee argachuu hin dandeenya jechuudha kan ittiin biyya keessaa barbaadamaa jirus. Kanaaf isa kanas nama maatiif utuu ergame nama Roobeeraa jedhamu sanaaf barbaanee dhiyeessuu hin dandeenya jechuu barbaadeetan. Irra jirta bebe, mo'itti irra jirta mobe. Nama guddaa miira keessan jira. Ilaa Oromoon akka barbaade godhee yoo wal nyaate kunoo furmaata argata. Ilmaan abbaa tokkooti tokkumatu hayyuun ka'ee akkuma ta'etti jechuudha. Hin sirraata. Oromoon gumaadhaan wal irraa fixa. Garuu wannamma deemaa jiru wanni namichi kun labse lola yoomiyyuu hin dhaabanne lolli sabaan dhaabatte immoo wattaatu. Jarri akka barbaade itti yaadannu. Ajala deemanii isatu kiingii keessanii inni gatii nutti meefii jedhaa jiru. Nus badaa namaa dubbataan jiru. Nama jeesaa sabni biraa du'uu qaba Oromoon jiraatu hin jenne nu. Garuu labsi akkanaa labsuunsaa boriif balaan sabaan Rwandaan biyyootiin meeqa sabaa wal fixee xiqqaatee jechuudha. Addunyaa irratti xiqqaatee balaan sabaan ka'uuf amantaan ka'u sensitiividha. Otoo Oromoon taane wanni Saawud Arabiyaa keessa deeme otoo saba biraa ta'e qaata lafa qabatee biyya gale. Sini galeera. Kanaafuu wanni kun dhiifamaan fixan jettanus murteen kan uummata Oromooti.